Oromoo sodaan Bichuba qabu, yegaba harallee sodaan nida qabnu. biftu tira damsa kona gain Oromo tabara yojirane duromne walgarra Rapat dengar. Ayya salam salam salam. Artistiin keenya kabajamaa fi qaalii ulfaataan jechuudha kan aboo qaanqee show guddaa takka galatoomi isiniin jedha. Artistii gola keessa dhokateeti haga ammaadhaa achi buutee miila bakar waaree ta'e kana jechuudha eessumaa baafte dhiiroo. Maashaallah guddaa takka galatoomi isiniin jedha guddaa takka galatoomi. Aboo qaanqee show sun qaanqee show bokkuu jedheeti amma istuudiyoo banateetii jira. Kiyyaa sun jechuudha. Nama hedduu takka jechuudha. YouTube kana jechuudha. Karaa seera qabeessa. Bishaarraa fuudhee isaa Ati nama jalqabaa uleedha shimalaani. Kiyyaa sun nama jabaa wallahi. Artistii keenya isaa wal ka dhokateeti interview godhamee hin beeku interview isaa argeetiin hin beeku zamana silaa malleen hidhaa keessaa ba'e waan ta'eedhaaf kanaafuu interview malleen jechuudha. Delegeetii akkasuma interview nama waliin godheetii hin beeku jechuudha. Har'a inni gola keessaa jechuudha. Gara Finfinnee as imalsiisee kamisee irraa baatee keessaa fidee dhufee gara walloo irraa gara Finfinneetti fidee jechuudha. Har'a istuudiyoo isaa geessisiisee jalqaba irratti namni shimalaadhaan jechuudha. Lakkooftora lafaan dha'e eenyu artistii isaadhaan walii jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha akka makiina namoonni hedduun jiraniimi jalqaba kan maal hojjete eenyu abaluu kan maal hojjete eenyu abaluu inni illee kan galmeesseeti jiru artistii Saad Awwal jalqaba irratti namni shimalaan dura dhaabbatee lakkooftoriin lafaan dha'e eenyu Said Awwal jechuudha. Nama jabaa Oromoo qabdu keessaa isa tokkodha jechuudha. Dhugaa beezawee jechuudha nama jabaadha inni akkasuma nama Oromoo hundi dinqisiifatu jechuudha. Yeroo duraatis jechuudha akkuma inni hime san jechuudha. Mee dhaggeeffadhaa mee xiqqoo takka. Nama jalqabaa uleedha shimalaani. Haasama isaarra dhaga'uu isinii wayya jechuudhaaf. Interview ajaa'ibaa waliin dalagan. Helikoophtarii. Yeroo jalqabaa kan lafaan dha'e siimii jedhee ani jee. Egaa hordoftoota kee kabajamoo interview jechuudha. Interview isaadhaa dheeraadha. Ani keessuma keessaa isin agarsiisuutti jira. Dhagaatii qaanqee show daawwadhaa achi jalatti laalaa isin jedha. Haruma gadi lakkise. Kanaaf jechuudha. Akkam leemaanoo akkam jedhesi sirba akkanaa tokkollee qabadheetii dhufaan jiraa je kabaraadhaan moo akkam jeesi sirba eenyu jedhesi noo goobanaa moo Alii Birraadhaa jedhe. Eenyu bareedduu maal aboo irraanfadhe yeroo waan inni jedhellee irraanfadhe mee dhaggeeffadhu isallee Lele wayya lele naannoo lele ewa kana fakkaata kuno wanni inni jedhe Qabsoo yeroo sana dhufe jijjiirama yeroo sana. baay'ee kana mattola sagalee isaadhaa ni bareeda jechuudha maashaallah sagalee bareedaa qaba akkasi walumaa galatti sagalee bareedaa qabda jabaadhu sin jenna akkasuma immoo akkuma naan interview jechuudha viidiyoo dheengadhe isiniif waraabe dhufaatiin jira viidiyoo addaa qabadheetii dhufaatiin jira isin jedhee ture bir viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufaatiin jira na eegaadha isin jee jeetii isiniif himeetii ture jechuudha osoo hin ture osoo oolee hin bubbulee viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadheetii kan itti gammadan kan itti jechuudha hamma har'aatillee hawwaatii turtan qabadhee dhufeetiin jira jee jechuudha asuma irratti jechuudha interview kana irratti jechuudha dhufeen jira viidiyoo Jamaal Hussein wajjin yeroo inni kilippii waraabuu jechuudha poostii godhaniitii turan arganii jechuudha maa dhiiroo immoo na yaadachiisa immoo Jamaal Hussein jennaani maaliif inni qaanqee show maaliif inni Jamaal Hussein finna dhiirooti bareedduu dawwee haara sirba isaa immoo haffaseen jira waan fakkaata gaaf ijoollummaa dhagee beektaa teelee keessatti jechuudha televezyiinii amma saamsingii kun osoo hin dhufin xiqqaa tokko hin jiru san keessatti dhaggeeffatu turre yeroo magaalaa fa'aa buune birri lama fa'aa birri takkaan akkas birri takka moo lamasi akkas ilaallee dhaggeeffataa turre jechuudha. Bareedduu dawwee haarawaa lubbuun kootiif naannawaa lubnaanaaf taata dawaa baay'izawee jechuudha maaliif inni isaan finne jechuudha dhiiroo maaf isa interview hin goone mee interview godhe
kiyyaa sun dhokateetii jira jechuudha. Dhokatee jira. Hoggoota akka illee kilippii dalageetiin jira. Yeroo dhiyoo keessatti simbiraan gaajee achi buutee ta'ee dhabameeti jira inni. Kanuma taa'eetuma tumaan fakkaate. Walumaa galatti kun dhaamsa kooti sheera irra godha Jamal Hussein irratti intervii godhi Jamal Hussein intervii nuuf godhi siin jenne qaanqee show irratti sheer godha qaanqee show. Isa fidi akkasuma immoo Maammee Saidoo maaliif interviin godhe waa'ee sirba saadaa san yoo ati intervii goote sirba waa'ee sirba saadaa san jechuudha. Waa'ee sirba saadaa san irraa artistii Maammee Saidoo jechuudha. Sirba saniin durallee jechuudha. Sirba hedduu baaseeti jira jechuudha. Kanaafuu isa fidiiti intervii taasise isallee jechuudha. Yeroo intervii goote sirbi saadaa sunillee laalamuu ni danda'a. Akkasuma gara fuula duraatillee namaa wal baree baramee akkasanitti sirbi saadaa gallakkifamuu fi yeroo jedhamu namni jechuudha hawwii fi kabajaadhaan akkasuma jaalalaani achirratti eeggata waan ta'eedhaafuu isa fuudhi wal barsiisin takka kabaraadhaa eenyu Zeynu Maabub amma ne deengatta gallakkise moonne deengattuma takka kala deengattuma kaleessaa'u sirba inni immoo jiimmaa fedhe jiimmaa jechuudha. Jiimmaa irraa akka ajaa'iba jiimmaa kana faarsu immoo irraa tola dhiiroo uumee jedhaani baramu wallahi jiimmaa kana beekta jiimmaa jechuudha akka ajaa'ibatti faarsa. Akkasuma immoo sila akka inni akkatti faarsu kanaan ijoolleen jiimmaadha haga jechuudha sappoorti gootanii kiyyaa kana jechuudha haga tokko jechuudha gadi baaftanii jaalala isaaf qabda san ibsataniif jechuudha santu sinirraa eegamu ture. Har'a immoo isin jettanii daawwataatee turtan jechuudha. Sirba ajaa'ibaa abbaa lama moo kana baasee jinnaa fakkaata jiimmaa. Amma immoo sirba ajaa'ibaa aan guddoon hin dhaggeeffannellee jechuudha. Dhaggeeffadheetuma garuu laayikii fi hundumaa koomentii illee barreesseef jira. Laakiin ganaa itti deebiin hin dhaggeeffadha baay'ee takka jechuudha wanni jeen dhaggeeffanne jechuudha. Biizii dalagaara waan hin jiruuf biizii xiqqoo ta'e jechuudha. Kanaafuu sirba ajaa'ibaa tokko gallakkisee jira yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Yeroo xiqqoo ta'e keessatti garkummi meeqa laalee jira jechuudha maashaallah. Kanaafuu jabaadhu sin jenna. Isalleen as fidiimee intervii taasisi. Inni immoo sirba walloodhaa ajaa'ibaa tokko baasee jira bara. Akkam jedhe simmoonni sirba walloodhaa isaadha. Bareedduu kamiise yaadonna hooggisu. Akkas hordoftoota kee kabajamoo artistoota walloodhaa gola keessaa akka qaanqee shawutti as guurree intervii yoo dandeenye intervii goonee yoo dadhabne immoo reaaktii godhuu hin dadhabnu isin jenna. Hordoftoota kee kabajamoo haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii. Warri naatoo walloo jaalattan sabiskiraayib laayik sheer koomentii godhuudhaan nafaana turaa yeroo hunda jechuudha. Har'a qofa osoo hin taane subscribe immoo guyyaan humna akka gootan like guyyaan hunda skip gootanii irraan dabarsitan isin jedha. Kanaaf hordoftoota kee kabajamoo haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii. Iidi nagaa iida kabajaa iida jaalalaa iida baraadhuma iida jechuudha. Biyya teenya tanallee rabbiin nagaa haa taasisu. Inshallah viidiyoo biraatiin walitti deebinaa qophii iida hedduu qabadhee dhufaatiin jira. Nagaan jiraadhaa turtii gaarii.